kaleen nama tokko miidhameera yookaan immoo feelteera kan jedhamu maalirratti hundaa'e mallattoon isaa immoo maal faadha kan jennu yeroo ilaallu namni tokko kaleen isaa dadhabeera yookaan immoo feelteera jechuu fi ulaagaalee garaagaraa qaba. Isaan keessaas namni ga'eessi tokko fincaan isaa yookaan yuriin outputiin isaa guyyaa keessatti ml 400 gadi taanaan akkasumas keeraatiniin dhiiga isaa keessa jiru noormaal reenjii isaarraa takkaatti yoo ol ka'e yeroo ta'u mallattoowwan kaleen ilma namaa dadhabuu yookaan feel ta'uu isaa agarsiisan keessaa inni tokko qaama keessan irratti dhiita'uun yoo jiraate naannawaa ijaa fuulaa fi miila keessan irratti dhiita'uun yoo jiraate lammaffaa immoo fincaan keessan yookaan yuriin outputiin keessan xiqqaachaa yoo dhufee fi akkasumas dhiigni fincaan keessan keessatti mul'achuu yoo jalqabee fi fedhiin nyaataa keessan gadi bu'aa yoo dhufe yeroo baay'ee dhukkubni kalee guyyaa tokkotti kan dhufu osoo hin ta'in yeroo dheeraaf qaama keenya keessa ture otoo hin yaalamin yoo turredha sadarkaa guddaa akkasirra kan ga'u. Kanaafuu dhukkubootaa fi mallattoowwan naannoo kalee keenyaa irratti nutti dhaga'aman akka salphaatti ilaallee bira darbuu hin qabnu jechuudha. Ergaa fayyaa kana yoo dandeessan sheer godhaa nama baay'ee fayyaduu waan danda'uuf gaaffii fi yaada keessan koomentiirra naa kaa'aa. Galatooma.